Maqaa Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon sagantaa keenyaa isa guyyaa har'aa hin jalqabna. Akkuma amala keenyaa roobii yeroo hundumaa akka lakkoofsa biyya keessa jiru kanaatti sa'aatii 2:20 kaasee walii wajjin hin faarfannaa, hin kadhannaa, sagalee Waaqayyoo hin barannaa. Isa guyyaa har'aas jalqabnee jirra. Namoonni akkasin hirmaattaniif afeerraa isinii goona. Guyyaa har'aa akkuma amala keenyaa faarfannaa qabannee dhufnes qabna. Mucaan koo kan qopheesse faarfannaa kabaa fidoo, faarfannaa isaatii mee Waaqayyoo waaqeffannee kadhannee sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa nu barsiisu walii wajjin hin hirmaanna. Faarfannaa kanaan Waaqayyoo waaqessina. Omni ke dadaba kesa mulata, omni ke dadaba kesa mulata. Naga Yesus kabenya lafaran dega taus, afuran balada yonte gofta. Omni ke dadaba kesa mulata, omni ke dadaba kesa mulata. Ayani keduan naga Yesus kabenya lafaran dega taus afuran balada yonte gofta omni ke dadaba kesa mulata omni ke dadaba kesa mulata. Naga Yesus ayani keduan humni kee mul'atu, humni kee hojjetu, humni kee waa godhu. Amen. Kiyo dina koti lamu kabamu, ayani keduan naga Yesus kabenya lafaran dega taus afuran badada yonte gofta omni ke dadaba kesa mulata omni ke dadaba kesa mulata. Kulkulun ergake kunanego ayani keduan naga Yesus kabenya lafaran dega taus afuran badada yonte gofta omni ke dadaba kesa mulata omni ke dadaba kesa mulata. Hallelujah. Ayyaanni kee duwwaan nagaa Yesuus qabeenyaa lafarraan deegaa ta'us
jedheetu obboleessi keenya faarfataa kabaa fidoo nama nuun jaallannu nama nuun kabajnu faarfannaa isaatiin waaqayyoon kadhanne waaqeffanne amma immoo yeroo kana waaqayyoo sagalee isaa akka nutti dubbatu karaa dubbii isaa moo mataa keenya gadi qabannee lafa jiruutiin kadhannaa waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa gaarummaan guutuu abbaa arjummaan guutuu tolli kee dhuma kan hin qabne yaa gooftaa bara hamaa bara sodaachisaa bara ulfaataa kana keessa lubbuu keenya foon keenya fura keenya ol keessatti eegdee torban keenyatti yaa waaqayyo boleessaa wajjin boleettii wajjin namoota karaa beejii kanaa karaa FB kanaa karaa YouTube kanaan galanii dubbii kee dhaga'aniif dhaggeeffatanii hunduma wajjin yaa waaqayyo har'aan nu geesseetta maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Du'a dhibe miti balaa dhibe miti lola dhibe miti qoromsa dhibe miti ati inni gara keenya gortee jabaa waan taateef har'a geenye irraa yaa waaqayyo irra lafaaf irra waaqaatti ati ulfaadhu. Yeroo kana moosi kadhanna ayyaana kee nu baay'isi bara hamaa kana bara ulfaataa kana bara sodaachisaa kana keessa ayyaana kee nu baay'isi. Yaa waaqayyo dubbii kee yeroo kana nutti dubbadhu dubbii kee nu barsiisi dubbii keen waan gochuun nuuf ta'u waaqayyo nu hubachiisi anis isan keetiin dubbadhaa na gargaari jalqabne hamma xumurutti nu wajjin ta'i ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Sagalee waaqayyo torban sadaffaaf olii wajjiniin barachaa jirru dhoksaa kee eeggadhu waan jedhu irratti dubbii waaqayyo olii wajjin barachaa jirra. Iccitii kee eeggadhu dhoksaa siif waaqayyo kee gidduu jiru eeggadhu waan jedhuti walii wajjin ilaalaa jirra. Yeroo tokko waaqayyo yommuu itti hojii addaaf nama barbaadu hojii addaaf nama filu hojii addaaf nama kaafatu jira jennee walii wajjin ilaalleerra yookiis yommuu itti waaqayyo abjuu addaa mul'ata addaa waan arraa miti waan fuulduratti egeree ta'uu danda'u yommuu itti namatti fidu jira yookiis waaqayyo iddoo guddaa tokkoof sadarkaa guddaa tokkoof yeroo itti waaqayyo yaada isaa gara keenya fidu jira. Yeroo akkasii kana dhoksaa ofii eeggachuun iccitii ofii eeggachuun gaariidha isa jedhuti macaafa Saamu'eel boqonnaa 8 boqonnaa 9 boqonnaa 10 irra dhaabannee waan waaqayyo na barsiise irra dhaabannee walii wajjiniin sagalee waaqayyo barachaa jirra. Torban darbee Saa'ol harroota barbaada manaa ba'ee Israa'eloonni immoo mootii isaan gaggeessan barbaadu waaqayyo immoo nama mootii saba isaa ta'uu barbaada ture. Egaan waaqayyo yerootti gara yaada isaatti nama geessu barbaadu sababattiin waaqayyo nama baasu qaba. Saa'oliin gara yaada isaatti geessu yommuu barbaade waaqayyo maal godhee harroonni abbaasaa akka manaa badan godhee isa jedhu ilaalleerra. Saa'ol harree barbaachaa deema. Waaqayyo immoo kaleessumti bornamni gara kee dhufu inni nama akkasiiti jedhee Saamu'eelitti dubbata ture. Yeroo tokko waaqayyo lafa nuun hin jirretti illee waa'ee keenya yeroo itti namoota isaatti namoota isa dhagaan isa dhaggeeffatanitti ergaa isarraa fudhachuu beekanitti yeroo itti dubbatu jira. Egaan Saa'ol harree barbaadee guyyaa 3 erga ta'e booddee yoona abbaan keenya waa'ee harrootaa dhiisee waa'ee keenya yaadda'aa jiraati. Kottuun gallaa jedhee dargaggeessi isaa wajjin ture yommuu inni gaafatu dargaggeessichi hin gallu jedhe. Ilaaltuun tokko raajiin tokko biyya kana keessa jira isa bira dhanneetu hin gaafannaa jedhe. Yaadi waaqayyo maal akka ta'e hin gaafannaa jedhe yommuu isaan gara ilaaltichaa dhaqanii ilaaltichuma wajjin dhaqanii walitti ba'an karaa qaawwaa kallaa mana isaatii ilaaltichi eessa jiraannaan inni anaa jedhe. Yommuu Saa'ol gara isaatti adeemaa jiru waaqayyo maal jedhe innan kaleessa sitti dubbadhe isa kanaa jedhe. Maqaan isaa ulfaatu. Innan kaleessa waa'ee isaa si barsiise waa'ee isaa si hubachiise innan kaleessa gara kee dhufa bor isa mootii ta'a innan siin jedhe isa kana waanta ta'eef yommuu inni ittiin jedhu yommuu inni isa gaafatuti Saamu'eel egaa akkasittiin jedheen kottuu anaa wajjinii ol ba'ii harroonni guyyaa 3 dura fuula dura banan turan argamaniiru. Israa'eloonni siif sanyii abbaa keetii malee eenyuun barbaadu jedhe. Saa'ol deebisee ani gosoota Israa'el keessaa gosa Beniyaam isa xinnaa keessaa mitiire gosa Beniyaan keessaa moo qomoon abbaa kootii hundumaarra xinnaadha mitiire maaliif wanta akkasii natti dubbattaa yommuu waaqa Saa'ol Saamu'eel ergaa kanatti dubbatu
ani nama xinnaadha gosa abbaa kootii xinnaadha iddoo kanaaf kan malu miti laafroo tokko waaqayyo iddoo tokkoof yeroo nu filu iddoo tokkoof yeroo maqaa nu dhoofsisu dandeettii keenya irra dhaabate miti shaakala keenya irra dhaabate miti muuxannoo keenya irra dhaabate miti waaqayyo ofii isaatti hirkatee nu barbaada ofii isaatti hirkatee nu filata ofii isaatti hirkateetu iddoo sanaaf nu kaafataa jechuudha. Egaan isa booddee nyaachisin ta'ee nyaatee hin dhugee ganama ka'eegaa singaggeessaa jedheen obboloota yaadi waaqayyo sin irratti ta'u kana kadhadhaa siniyyuu yaanni keenya irratti ta'edha akeeki keenya irratti ta'edha sagantaan keenya irratti ta'edha innati dubbatte narratti ta'u jedha baroota keessatti inni waaqayyo jedhe sirratti ta'u obboleessa ko obboloota ko karaa dubbii kana dhaggeeffachaa kan jirtan isin irratti ta'u. Egaan Saamu'eel akkasittiin jedhe singaggeessaatii ka'ii jedheen meenan dubbisa macaafa Saamu'eel lammaffaa duraa boqonnaa 9 lakkoofsa 85. Kana booddee iddoo ol kaasana gara mana daraa yeroo dhufanitti Saamu'eel kutaa manaa sabantii manaarra jiru keessaa Saa'olii wajjin dubbate. Saamu'eel ganama bariidhaan keessaa ol gara kutaa mana sabantii manaarra jirutti ol waamee singaggeessaatii ka'ii qophaa'e jedheen. Saa'olis qophaa'ee ka'ee Saamu'eel wajjin hin ba'e. Isaan walii wajjin adeemanii gara dhuma mandarichaatti dhiyaatanii Saamu'eel yommuu Saa'oliin dargaggeessi kun darbee akka deemu godhi ati garuu wanta waaqayyo jedhu sitti maatii iddooma jirtu dhaabadhuu ittiin jedheen. Singaggeessa ammaa jedhe erga geggeessu ba'e booddee akkas jedheen Saamu'eel amma dargaggeessicha kana of biraa deemsisi. Yeroon kun yeroon itti qofaatti qoommiitti siinsi barbaaduudha ittiin jedhe. Dhoksaan sitti mun qaba iccitiin sitti mun qaba dubbiin sitti mun qaba amma dargaggeessa wajjiniin guddatte kanayyuu wajjiniin dhufte kanayyuu wajjiniin mana baakee keessa jiraatte kanayyuu hiriyaa kee ta'e kanayyuu of biraa geggeessa. Yerootti waaqayyo dhoksaatti waa nutti mujira firoota ko yerootti waaqayyo kophaatti waa nutti dubbatu jira yerootti waaqayyo dhoksaatti iccitii nama keessa kaa'u jira yerootti waaqayyo waan addaa tokko kophaatti nama keessa bulchu jira. Maqaan isaa eebbifamu. Riyoota yuunu biraa geggeesse namoota yuunu biraa geggeesse warra wajjin guddanne yuunu biraa geggeesse yerootti waaqayyo kophaatti nutti dubbatu jira. Siif waaqayyo kee gidduutti wanti eegamuu qabu. Giddugaleessi ergaa waaqayyoon dubbachaa jiru isa kana. Siif waaqayyo kee gidduutti anaaf waaqayyo koo gidduutti wanti eegamuu qabu iccitiin jira. Qabachuu kan qabnu. Waaqayyo Saamu'eel dhoksaa waaqayyo isaaf qabu ergaa waaqayyo dubbii waaqayyo isaaf qabu tokko lamaan itti mutti ka'eega. Erga dargaggeessicha geggeessee booddee ergaa isa isaa wajjin dhufe geggeessee booddee waan waaqayyo isarratti yaade waan waaqayyo isarratti hojjechuu barbaade waan waaqayyo fuulduratti nama kanaan gochuu barbaaduti itti dubbachuutti ka'e. Maqaan isaa eebbifamu. Dhoksaa ofii eeggachuun gaariidha. Iccitii ofii eeggachuun gaariidha. Waaqayyo wanta inni yeroo isaatti baasu yeroo isaatti mul'isuuf jedhu eeggachuun gaariidha. Akkas jedheen Saamu'eel erga qofaatti isa baasee booddee lammas irra deebi'een dubbadha. Yeroo tokko waaqayyo nama gidduutti qofa miti. Amantoota gidduutti qofa miti. Maatii gidduutti qofa. Qobaatti yemmuu inni waatti nutti dubbatu jira. Qobaatti yemmuu inni waan nutti himu jira. Qobaatti yemmuu inni waan nutti haasa'u jira obboloota. Yeroo sana dhaggeeffannu gurra keenya qeensine laphee keenyatti haqabannu waan waaqayyo jedhe. Akkas jedheen Saamu'eel achumaan Saamu'eel dhadhaa ijarsaa shurrubbee tokko fudhatee mataa isaa ol irratti dhangalaase. Isas dhungatees waaqayyo kunoo saba dhuunfaa isaatiif akka ati geggeessituu taatuuf sibdibuu isaati mitiiree. Keedeen Saamu'eel dhadhaa ijarsaa shurrubbee fudhatee mataa isaa ol irratti dhangalaaseetu dhungatee waaqayyo kunoo akka ati saba dhuunfaa isaa geggeessatuuf sibdibuu isaati mitiiree. Namni biraan jiroom dhoksaa kanatti maa jira
arra ana biraa kaatee immoo adeemtu mallattoo isa mudatan awwaala Raahel biratti Zaraa'eel dura Beniyaam irratti namoota lama sittin dhufu isaanis harroota ati barbaaddu dhaqxu argamaniiru abbaan kee harrootaaf yaaduu dhiisee waa'ee ilma kootii attaman godha laata jedhee siif yaadaa jira jedhee isaanitti hime isaan bira darbitee qilxuu Taaboor bira yemmuu geessu moo namoonni Beetalitti Waaqayyoof sagaduudhaaf dhaqan sadii ta'anii sitti dhufu isaan keessaa inni tokko ilmoolee reettii sadii inni tokko moo buddeena sadii inni tokko moo daadhii wayinii tokko baatanii hin adeemu yemmuu sitti dhufanii nagaa si gaafatanii buddeena lama siif hin kennu atis isaan harkaa hin fudhatta kana booddees gara Waaqayyo iddoo loltoonni Filisxeemotaa jiraniin dhaqxa mandaratti yemmuu luxxu kutatni raajotaa warri iddoo ol jedhaarraa gadi bu'anii sitti dhufu raajoonni sun raajii dubbachaa kiraara dibbee ulullee maseenqoo dhageessisaan adeemu turan yemmus hafuurri Waaqayyo humnaan siif dhufa atis isaanii wajjin raajiin dubbatta diddiiramtees nama kan biraan taata yemmuu milikinni kun ta'u Waaqayyo si wajjin waan jiruuf waanumatti harka keetiin dhufee hojjedhu jedhen ergaa dibata irratti dhangalaasee booddee wanta kana booddee karaa kana keessatti isatti dhufu isa mudatu akka inni adda baafatuuf waamichi kun filannoon kun barbaachi kun yaadi kun mul'ati kun abjuun kun ergaan kun Waaqayyo biraa ta'uusaa kan inni ittiin mirkaneeffatu kan inni ittiin adda baafatu kan inni ittiin beeku karaa kana keessatti wanta ta'u hundumaa tokko lamaan itti as yeroo baatu awwaalcha Raahel biratti kanatu si mudata namoonni sadii sitti dhufu buddeen siilaatu kutati raajotaa sitti dhufu atis immoo raajii dubbatta jedhee ergaa kana tokko lamaan ittime Waaqayyo waan dubbatu mallattoo wajjin dubbata waan ta'eef maqaan isaa eebbifamu akkuma gaa Saamu'eel raajii kana ergaa kana dubbate wanti kun hundumtinuu Saa'ol irratti hin ta'an maqaan Waaqayyo eebbifamu Waaqayyo akkuma dubbate godha obboleetti Waaqayyo akkuma jedha godha obboleessa Waaqayyo akkuma nuttime jiran galanni isaaf haa ta'u Saa'ol yemmuu Saa'ol biraa adeemuudhaaf ka'e akkuma inni achi qajeeluudhaaf Waaqayyo yaada Saa'olin diddiiree fi milikkita inni jedhame hundinuuf gaafasuma hin taanedha haleluuyaa milikkiti Waaqayyo kenne sinuma ta'a galanni isaaf haa ta'u Saa'ol dargaggeessichi gara sana bira yemmuu ga'e kunoo kutanni raajotaa isatti dhufanii hafuurri Waaqayyo humnaan isaaf dhufnaan inni isaan gidduu bu'ee raajii dubbate warri dura sabukee beekaa jiranis gidduu bu'ee raajii dubbachuu isaa yeroo arganii walii isaaniitiin ilma qeesheetti maaltu dhufe Saa'ol raajota keessaa tokko jedhan namni iddoo sanaa tokkos eenyu abbaan raajota kanaa jedhaniin gaafatan yemmuus Saa'ol immoo raajota tokko keessaa jedhanii mammaaksa beekamaa ta'e Saa'ol raajii dubbachuu isaa erga raawwatee gara iddoo sagadaa isa ol ka'aa sanatti hin ba'e egaan akkuma jedhame Saa'ol irrattis hin ta'e hafuurri Waaqayyo humnaan isa irratti dhufe hin jijjiirame hin giddeerame hafuurri Waaqayyo sirrattis narrattis dhufu ammayyuu inni nama geeddaru inni nama jijjiiru inni waan Waaqarraa nama haasofsiisu inni waan Waaqarraa nama dubbachiisu inni waan Waaqarraa namatti mul'isu inni waan Waaqarraa namatti agarsiisu hafuurri Waaqayyo ammatun dubbachaa jiru sirratti dhufu nama karaa peejii kana karaa YouTube kana karaa FB kana namoonni dhaggeeffachaa jirtan sirratti isa dhufu narratti isa dhufu nurratti isa dhufu irratti ta'e innis jijjiirameedha raajii dubbachuutti ka'eedha namoonni qoosuutti ka'an ilmi qeesh kun erga yoomiiti raajii ta'e jedhan Waaqayyo namaaf hinnaan namni hin dubbanne hin jiru haa ta'u iyyuu malee ata dureen kosa kan haa ta'u iyyuu malee Saamu'eel Saa'olii waan tokko jedhee ture amman gaafa dhufee guyyaa isaa sitti mutti yeroo isaa sitti mutti wantan sitti hime sana garuu qabadhu jedhen akkas jedhela lakkoobsa 8 gubbaarraa maqaan Waaqayyoo eebbifamu ana dura gara Gelgeelaatti gadi bu'ii kunoon kennaa gubamuuf qalma araaraa dhiyeessuudhaaf gara keenan dhufa
amman dhufee wanta ati gootu sitti mutti guyyaa torbaaf na eegi jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Nan dhufa amman dhufee waan ati gootu waan ati hojjettu waan ati raawwattu sitti mutti na eegi. Maaliifidha beektu obboloota koo yeroo malee namoonni wantoonni dhoksaa nu harkaa baasuu barbaadan baay'eetu jira. Yeroo malee guyyaa malee namoota isa ta'u namoota nuti siqana ta'u hiriyoota keenya haa ta'u firoota keenya haa ta'u namoota wajjin hojjenna ta'u namoota wajjin tajaajilu iyyuu haa ta'u yeroo malee dhoksaa Waaqayyo gara keenya fide dubbii Waaqayyo gara keenya fide yaada Waaqayyo gara keenya fide wanta Waaqayyo nuun jedhe yeroo malee akka inni ba'u namoonni barbaadan jiru. Kanaaf Saamu'eel Saa'olin akkas jedhe amman gaafa dhufee guyyaa isaa sitti mutti hin dubbatin. Qabadhu jedhe qabadhu dhoksaa kee buleettii ko buleessa ko kun erga nama baay'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni dhoksa addaa gara keessan dhufaa jiru. Shaakala addaa keessa galaa jirtan yaadi Waaqayyo addaa isinitti deddeebi'ee abjuun haa ta'u mul'ataan haa ta'u sagaleen haa ta'u karaa namaa haa ta'u karaa garagaraa dhufee isin keessa bulaa jiru dhoksa keessan kana qabadhaa amma yeroo isaatti amma guyyaa isaatti amma Waaqayyo amma yeroo isaa jedhutti qabachuun gaarii. Wanti yeroo malee ba'u nama miidha. Dhoksaa ofii eeggachuun himee bilchina. Bilchina dhoksaa ofii eeggachuun iccitii ofii qabachuun bilchina guddaadha kun obboloota ko. Dhoksaa kee eeggadhu obboleettii ko. Namoonni isiniif Waaqayyo gidduu yaadachaa jiru. Mul'ata addaa, abjuu addaa, ergaa addaa qabdan. Hojii addaaf Waaqayyo isin qopheessaa jiru. Haaleluyyaa. Ofirratti beektan. Ofirratti kan beektan kaan immoo kan hin beekne akka Saa'ol bulee isiniif mul'achuuf kan jedhu wanti Waaqayyo jedhe hin hafu. Wanti Waaqayyo dubbate hin hafu. Wanti afaan Waaqayyo keessaa ba'e hinuma ta'ati. Dhoksaa kee eeggadhu. Citii kee eeggadhu. Inni Waaqayyo jedhe hinuma raawwata. Alaarran deebi'a. Namoonni isiniif Waaqayyo keessan gidduu yaadi addaa tokko jiru. Mul'ata addaa, abjuu addaa, erga addaa qabdan, sagalee addaa qabdan. Yerooti gara yerootti isinitti kan deddeebi'u mee qabadhaa. Inni Waaqayyo jedhe yeroo isaatti inuma raawwata. Inni Waaqayyo jedhe yeroo isaatti inuma ta'a. Buleessii ko, buleessa ko, inni Waaqayyo jedhe hin ta'a. Hin oolu. Galanni isaaf haa ta'u. Akkas jedha macaafa Isaayaas 55 irraa dubbii Waaqayyoon isinii mirkaneessa. Macaafa Isaayaas 55 lakkoobsa 8 kaasee Waaqayyo yaadni koo akka yaada keessanii karaan koo akka karaa keessanii miti. Akkuma Waaqni lafarraa fagaatu akkasuma karaan koo karaa keessaniirraa yaadni koo yaada keessaniirraan fagaata. Bokkaaniif cabbii Waaqa keessaa roobanii lafichan jiisu. Lafichi biqila isa biqilchuuf sanyiis facaasuuf buddeena isa nyaatuuf akka kennu hin godha malee akkasumaan ol hin ba'u. Lawaan Waaqayyo jedhu. Akkasuma moo dubbiin afaan koo keessaa ba'u. Wantan fedhe hojjetee wantan itti erges raawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u jedha. Maqaan isaa eebbifamu. Akkeedha Waaqayyo yaadni koo akka yaada keessanii miti. Karaan koos akka karaa keessanii miti. Akkuma Waaqni lafarraa fagaatu akkasuma karaan koo karaa keessanirraa yaadni koo yaada keessanirraa hin fagaata. Bokkaaniif cabbiin Waaqa keessaa gadi roofanii lafan jiisu. Lafichis biqila isa biqilchuuf sanyii isa facaasu buddeena isa nyaatuuf akka kennu godha malee akkasumaan hin deebi'u. Bokkaan roobee cabbiin bu'ee lafarratti biqila biqilcha. Beekamaadha. Akkuma kana jedhe Waaqayyo. Dubbiin afaan koo keessaa ba'u wantan fedhe hojjetee waan inni itti erge raawwata malee akkasumaan gara kootti hin deebi'u. Wanti afaan Waaqayyo keessaa ba'e inuma raawwata. Wanti Waaqayyo dubbate inuma raawwata. Wanti Waaqayyo jedhe hin oolu. Hin oolu obboleetti. Hin oolu obboleessa. Yaadi Waaqayyo gara kee dhufaa jiru. Akeeki Waaqayyo gara kee dhufaa jiru.
sagantaa waaqayyo gara kee dhufaa jiru kun iccitii gurguddaa waaqayyo gara keetti fidaa jiru kun si hubachiisaa si barsiisaa si keessa ka'aa jiru kun hinuma raawwata hinuma ta'a hinuma fiixaan ba'a ati garuu amma guyyaa isaatti amma yeroo isaatti amma gaafa waaqayyo wanta kana godhutti amma waaqayyo amma yeroodha akka Eliyaasiin mul'adhu jedhe amma yeroodha bay amma waaqayyo siin jedhutti qabadhu eewwattuun himin qabadhu dhoksaa siif waaqayyo kee gidduu jiru iccitii siif abbaa kee gidduu jiru walitti dhufeenya siif waaqayyo kee gidduu jiru mul'ata sana abjuu sana yaada addaa sana lafa waaqayyo siif ilaalaa jiru sana qabadhu laphee keetti qabadhu garaa keetti keessa kee kaa'adhu waaqayyo yeroo isaatti hin raawwata dhoksaa kee eeggadhu attamitti dhoksaa isaa eeggate haa oolu isa jedhu itti fufna waaqayyo ufumaan hin dubbachiisu nama tokkollee haa ta'u waaqayyo namatti dubbatu qaba nama nana qabadhu dhoksaa siif waaqayyo kee gidduu jiru iccitii siif waaqayyo kee gidduu jiru waaqayyo isa jedhe sirratti raawwatu hin kadhanna haaleluyyaa jaalalli kee naaf ta'u innati jettee raawwatamu haaleluyyaa jaalalli kee nuuf ta'u gooftaa nuuf ta'u innati jettee raawwatamu jaalalli kee haaleluyyaa nuuf ta'u innati jettee raawwatamu waaqayyo waaqa hundumaan oli waaqayyo waaqa hundumaa gararra waaqayyo saal tokkicha iddoo hundumaatti argamtu laabboleettii karaa peejii kanaa boleessa karaa peejii kanaa karaa yuutuubii kanaa karaa FB kanaa galee kadhachaa jiru fansi kadhadha maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin innati jette nama kanarratti raawwatu innati dubbatte nama kanarratti raawwatu yaa waaqayyo yaadi kee abjuun addaa mul'ata addaa erga addaa dhoksa addaa innati nama kana shaakalsiisaa jirtu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo keetti fiixaan haa ba'u gooftaa innati jette nurratti ta'u innati dubbatte nurratti ta'u innati jette innati dubbatte kan raawwanneef karaa garagaraa kan nu mormu kan wallaansoo nu qabu yeroo malee karaatti nu hambisuu kan barbaadu nu kutuu kan barbaadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee kan rukutame haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru haa rukutamu boleettii kana karaatti hambisuu boleessa kana karaatti hambisuu yaada waaqayyo bira akka isheen hin geenye yaada waaqayyo bira akka hin geenye gochuu kan barbaadu inni hamaan waaqayyichi bara si'ana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jiru kan rukutame haa ta'u yaa waaqayyo isa jette biraan nu ga'i lafa waaqayyo jedhe ga'ani jedhamee caafamee jira yaa gooftaa ergaa ganamaa sana biraan abjuu ganamaa sana biraan mul'ata ganamaa sana biraan yaada guddaa nutti fidaa jirtu sana biraan yaa gooftaa ati ittiin nu ga'i yaa waaqayyo yeroo kana moosin kadhadha biyya keessa jiru kanaafan yaa waaqayyo araara si kadhadha dhiiga namaatu gara malee dhangala'aa jira lubbuutu waaqayyo gooftaa gara malee ba'aa jira yaa waaqayyo lubbuun namaa hamma lubbuu titiisaa ga'uu dadhabde yaa waaqayyo hamma lubbuu saree ga'uu dadhabde yaa gooftaa araaran si kadhadha biyya keessa jiru kanaaf maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin araarri nuuf haa ta'u yaa waaqayyo araara nuu godhi balleessineerra yakkineerra karaa keerraa kaanneerra si gaddisiifneerra yaa waaqayyo ija araaraa keen waaqarraa ati nu ilaali yaa gooftaa dhiifamaan waaqarraa ati nu ilaali adara yaa waaqayyo rakkina kana muddama kana yaa waaqayyo ciniinsuu kana hingaa jedheeti yeroo tingaa ettu hingaa yeroo ta dhaabatutti hin dhaabata yaa gooftaa harka kee ati gidduu nuu gashi dheekkamsa kee kan rukuttaa kee kan adaba kee kana nurraa deebisi nus hin deebina nus yaada garaa keenyaa geeddaran nus qalbii keenya diddiiran nus of ilaallaa yaa waaqayyo ati nu gargaari balaa guyyaa kaleessaa yaa waaqayyo mooraa maqaan Yesuus Simneerii irra ga'e yaa gooftaa hin beektaa balaa kanarraan kan kee lubbuu namoota badanii argita yaa waaqayyo sin kadhadhaa maatii gaddi hamaan itti gale kanaaf araara godhi ati jajjabina laadhuufati
yaa Waaqayyo gooftaa harka kee ol nuu kaasi. Bara hamaa kana, bara ulfaataa kana, bara sodaachisaa kana yaa Waaqayyo harka keenyatti nuu qabi. Qaaleensi jireenyaa gar malee ol ka'eera. Namni waan godhu wallaaleera, garatti godhuu dhabeera. Yaa Waaqayyo gooftaa muddama kanaaf ati furmaata nuuf ta'i. Ati hiikama nuuf ta'i. Ati gidduu nuuf seeni. Yaa gooftaa obboloota yeroo kana, obbolootota yeroo kana kadhannaa barbaadaniif lafa isaan jiranitti harki kee isaan qaqqabu. Irreen kee isaan qaqqabu. Aangoon kee isaan qaqqabu. Ati wajjiniin ta'i. Sagalee nutti dubbatteef, dubbii nu ergiteef maqaan kee ulfaatu. Yaadi kee karaatti nafu. Kee karaatti nafu. Sagantaan kee karaatti nafu. Innati jette inuma ta'a, inni raawwata. Maqaan kee ulfaatu. Biyya kanaafis jaalalli kee haa ta'u. Fedhi kee haa raawwatu. Innati jette duwwaan haa ta'u gooftaa. Inni si biraan ta'in hin ta'in. Waan nu dhageesseef yeroo hundumaa waan nu dhageessuuf ulfaadhu. Har'as dubbii kee nutti dubbatte, yaada kee nutti mul'ifte, nu tajaajiltee galanni siif haa ta'u. Torban kanas torban nagaa nuuf godhi. Eegumsi kee yeroo tokkoof illee nurraa addaan hin ba'in. Yaa Waaqayyo kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin. Ameen. Boloon dhoksa addaa innati nama kana shaakalsiisaa jirtu. Maqaa gooftaa dhoksa addaa innati nama kana shaakalsiisaa jirtu. Maqaa gooftaa